السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا حدا جافر جرتو ججباتو نقا كيسني بقنقات هاتني بقنقا جراتني أرقى ورك هليسان أبليوتكيان هيوتكيان قلتو ما جتوني رفي باقي قلتو ما قرصة كيسني سيادة كيسني سنمت فيدنا قدو لقا قلتو قدانا براك أبدو قلتو ما أرفاد داسنين ججا أسمعني موتو أرألي كيسما براتو جراني إن شاء الله نما لما كيسما سمي مالك تأي مالك جداني هندقي فنجتشا ولماني مالي في جنانيني والله يوغلي قلت ربي كياف قلتشا نمني تكو جتشا نمني تكو نما أكمي waliin hiriyoomuu qaba nama kamii waliin jiraachuu qaba yoo jedhu ana fakkeenya guddaa naaf taatanii namni yeroo baay'ee kan namatti dhiyaatuuf faayidaa ofiitiif qofa alhamdulillah isin immoo nama namummaa kiyyaan qabatee na jaalatu taatanii naaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha meeqa dhalli keessumootiin kenna waan jedhan ilaalla walumaan ilaalla jecha ani baay'ee hin jaaladhu video lama yeroon natti ergisanii sa'aatii dhageeffadhu hin qabu yeroo magadhiise furta kemisi wajjin dhageeffadha sammaa gurra keessa kaadhe maaliif jennaan natti mijaatu namni gariin itti toora garuu an hin danda'u wallahi video namni na erge kana yeroo sagantaa irratti gadhiisu baqa sammaa gurra keessa kaa'ee dhageeffadha malee akkanumatti amma keessa deemaa hojjetaa maal godhaa dhageeffachuu natti mijaatu natti hin tolu kanaaf inshallah amma video itti aanu kaadha maxxansullee isin wajjin boroo waan isaan jedhan waan isaan irra aasaan hunda isin waliin dhageeffadhaa jechaadha amma halka keessa dhiifama sinirratti ammoo madhee amma halkan keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 7 sa'aatii 8 kala sa'aatii 8 akkasumas sa'aatii 2 argitanii hangammaa dalagaan xumurree alhamdulillah ala kulli haal gaafa tokko biyya keenya gallee ni boqannaa ammaaf garuu akkanumatti jalataran maal jette Oromoo yoo mammaaktu haga jalataranii hurrii gaaddisaa jedhanii hanga keessa darbinee jalatarroo wanti hundi obsaan barbaachisaa obsaan dabarsuutu barbaachisaa maaliif jennaanini obsaan aannan gorumsaa dhuga jedhanii yoo obsite wayitti baata malee yoo jarjartee jette humattuun baatu yoo akkasanii kaanulleeni obsaatuma jirame inshallah rabbiin kaanama obsee booddee qullaa ka'uu miti nama obsee booddee immoo faayidaa asirraa argatu obsa isaa kanarraa faayidaa argatu rabbiin nu haa godhu akkasi kaa Jaafarii yoo malaayee deeme laabatan sirriitti jaalata yeroo lama sadi odoo irrallee teessisanii imatti toora maaliif beetanii waan isa bira jiruuf yookaan immoo doqophaa isaa taatee shin jedhu waan ani irra jiruuf innillee natti fudhachuu isaati akkas inshallah obboleewwan kiyya galatooma ulfaadhaa galata guddaa qabdu har'a wallaahi mugaa isin irratti haasa'ee dhiifama guddaa yeroo magattaa'ee viidiyoo hojjedhuuf yeroo magattaa'ee sagalee irratti qabu dhabee saniif naaf folchaa isiniin jedha obboleewwan koo galatoomaa naaf jiraadhaa isin galateeffadhaa baay'ee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hashama harka fuune jirra jirtu maatiin Ummu Jaafar fayya qabdu baga jiraattanii baga harka geessanii isiniin jedha. Duraan dursee Ummu Jaafar galatoomii mana keetiin naaf yeroo kootiif galatoomii isin jedha. Inni taanu kaa yaada hedduu qabannee dhufne yaanni nu hedduun qabannee dhufe kun kaa maaliif jennaan namni tokko nama tokko akka itti faarfatus yookaan akka isa itti ibsatu afaan isaaf gahaa miti jechuu barbaadeeti walumaa galatti warri Ummu Jaafariif maatii qara taatanis kammas itti dabalamaatiin maatii ta'aa fi isiniin jedha an Ummu Faaris asumaan warri nan beeyne asumaan na baraa isiniin jedha Ummu Jaafar jechuun nama akkamii yoo jennee ka ibsannu ta'e akki Ummu Jaafaritti ibsatan kun dhugaa dubbachuu fi
afaan inni dhiqqaata afaanitti baay'ee xiqqaata jechuudha. Matii kaameraallee nu gurraachessee qoyaame ijoollee maal ta'arra. Akkasii baay'eetti xiqqaata afaanitti jechuudha. Nama tokko maaliif jaalala ibsaa odoo ibsachuun kan danda'amu ta'e amma ani akka ilaalcha kiyyaatitti keessatti si ibsadha. Keessatti namni kun nama jabaadha, nama hayyuudha jedhee keessatti yeroo baay'ee keessa kiyyatti wallaa obboleessi kiyya tokko hin jira isatti ni ibsadha jechuudha. Maaliif jennaan abbaa duuba waan farfatantu baay'ee bareeda jechuudha. Shari'aamatti illee fakkeenyaaf namni takka nama takka akkuma ganda kee hin faarfatin yookaan maal jedhaniin wanni kana hin faarfatin jedhanii namni tokko nama jabaa fi nama laafaa asli nama laafaa kiyyaa miti jedhanii ofirraa achi dhiibanii jechuudha. Nama jabaa hoo bar namni sun barkama fira isaan taane jechuudha. Nama Jaafariin fira kiyya jechuun ni danda'a dhibbaan dhibbatti. Maaliif jabummaa isiitiin jechuudha. Jabummaa isiitiin fira kiyya jedhan bar waan isiituun beeku. Kanaaf nama jabaa jechuudha. Yeroo baay'ee nama jabaa namni kiyya jedhan nama laafaa hoo kiyya miti jedhanii ofirraa achi dhiibanii jechuudha. Kama kan isaa ta'e kama foon isaa ta'e kana ofirraa achi dhiibanii jechuudha. Kana jechuun maali fakkeenyaaf jabeenya isii irraa ammas rabbi isii haa jabeessu hadhas borus rabbiin isii haa jajjabeessu wallaahi summa wallaahi yookaan miidiyaa isii irratti affeeramee fi miti wallaahi ani dubartii jabduu akkanaan argine dhugaa dubbachuu fi dubartii jabduu akkanaan argine rabbiin ammallee dubartoota akkanaa nuuf haa baay'isu. Dubartii hinaaffaa namaa hin qabne Ummuu Jaafar jechuun nama hinaaffaa namaa hin qabne. Nama fideetiin nama guddisuu waa namatti himuu yani kalaas maashaallah waan hundarratti rabbiin kan nama kan hin jira miti akkuma jaalala namaa isaaf kenne nama garii jaalala isaa namaaf kenne nama garii ammootu quwwaa keessatti nuumne jechuudha. Sabrii isin nuumneef jechuudha. Isin ammoo nama sabrii illee qabu dhugaa dubbachuu fi nama sabrii qabu jechuun namni biyya arabaa kana keessatti dhugaa dubbachuu tokkoffaa sabrii isirraa wanni hubattanii ilmoo qabatee namni mana arabaa hojjetaa asiin sooshaal miidiyaa fayyadama. Sooshaal miidiyaa kana keessatti gaa ummata ofii guddisa, ummata ofii garagaree ofiitti waama, isa san guddisa, warroota dogongora qabu dogongora isaa sirreessa. Akkanatti hin danda'amu natti hin fakkaatan. Akka mataa kiyyaatitti yoo bakka bu'e akka isii kanatti hin danda'u. Dhugaa isiniin tiyya oofadha malee akka isii kanatti yookaan bakka jabaa ta'ee in argama jedhee ofittiin amanu jechuudha. Ofittiin amanu ofii kiyya nama biraa bakka bu'uu hin danda'u. Maaliif jennaan maashaallah tabaarakallah as borus maashaallah sirna jedhee jira. Hamtuun sin argini wallaahi ka gizeen keessattuu garee isii yookaan garee quraanaa darbee garee quraanaa jala dhaqanii yookaan sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u abbaa manaa ofiitti waliin akkasitti duraa duuba bu'anii wanni jedhanii rabbiin ija hamtuu isinirraa haa qabu. Asumaanii namni akkasitti abbaa manaa ofii waliin garee tokkicha taa'ee barata ni jira yoo jenne hin jiru jechuudha. Kuni gonkumayyuu hin jiru jechuudha. Namni akka mataa kiyyaatitti jaarsa kiyya irra taa'ee jaarsa kiyya irraa waa baradhaa jedheen fudhadhu. Isiin ammoo nam abbaa manaa ofiitii fi yeroo kennee ilmee ofiitiif yeroo kennaa qur'aana ofiitiif yeroo kennaa isarraa barachuuf yeroo kennaa. Maali kana hunda maaltu dandeessise? Rabbiin akkuma ofii beekutti quwwaa isii keessa kaa'ee dandeettii isii keessa kaa'ee malee ilmi namaa kennaa kana isiif hin kennin. Rahmaantu isii kenne waan ta'eef rabbiin isii irraa hin fudhatini. Kana asumatti rabbi isii irraa fudhatini siin jedha. Maashaallah tabaarakallah rabbiin beekumsa siif haa dabalu siin jedha. Haadha Jaafee ammas wanni yookaan sii himu yookaan wanni isii irraa yookaan barannu tokko malee wanni yookaan isiin yookaan isii himne jedhee fudhadhu takkallee hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan waa hedduu isii irraa baraara. Anamma akka mataa kiyyaatitti haga sooshaal miidiyaa kanatti dhufee waggaa jala gahaa jira jechuudha. Garuu guyyaa takka dura cadhisee jiraachuu malee maalummaa sooshaal miidiyaa barri hin turre jechuudha. Amma sa'aatii amma keessa seenee batalayyaa haga garee isii kanatti dabalame waa hedduu baradhe jechuudha. Namni tokko nama wajjin wal barachuun barnoota caalu jechuudha. Maaliif ani dhugaa dubbachuu fi dubartii wajjinis baay'ee naasa'u
garuu haga isitti haasa'ee isitti kadaa'ee jedhesi hiriyya sin qabu hiriyya isii godhadhe yoo gara isii kana seenee kolfaa fi seequu isii kana dhageeffadhu sammuun na bashannanti jechuudha. An nama dura akkasitti yookaan coraa namatti kennatee yookaan akkasitti dubartiin hariiroo uumellee waan hin qabnee fi tama haqa rabbii dubbachuu wayyaa. Amma yoo isin waatisaappii sagalee keetti fakkeenyaaf Mujaafar waa ergitee waan sallaalladhu naan jette qalbiin jechuudha. Gadi bahii keessa garee keessa waan sallaalladhu naan jette jechuudha. Kana jechuun maali? Jaalala isiif qabuuf. Jaalala isiif qabuuf. Wanti isiin dubbattu akka daa'ima jechuudha. Rabbiin ilmoo Jaafariin fakkaatu ilma hikmii, ilma diinii, ilma diinagdee, ilma diinii duniyaa rabbiin sirraa haa baasuu gudeeda kan keetti akka hafee namoota akkanaa kana jabeeffadhasi. Ammallee galiitiin ilmoo kan kee kana irratti sii kenni rabbi irratti sii haa kennu. Waa baay'ee dalaydee jirtaa ofiitii waliin akkasitti duraa duuba bu'anii wanni jedhanii rabbiin ija hamtuu isinirraa haa qabu asumaanii. Namni akkasitti abbaa manaa ofii waliin garii tokkicha taa'ee barata ni jira yoo jenne hin jiru jechuudha. Kuni gonkumayyuu hin jiru jechuudha. Namni akka mataa kiyyaatitti jaarsa kiyya irra taa'ee jaarsa kiyya irraa waa baradhaa jedheen fudhadhu. Isiin ammoo nam abbaa manaa ofiitii fi yeroo kennee ilmee ofiitiif yeroo kennaa qur'aana ofiitiif yeroo kennaa isarraa barachuuf yeroo kennaa maali kana hunda maaltu dandeessise? Rabbiin akkuma ofii beekutti quwwaa isii keessa kaa'ee dandeettii isii keessa kaa'ee malee ilmi namaa kennaa kana isiif hin kennin. Rahmaantu isii kenne waan ta'eef rabbiin isii irraa hin fudhatini. Kanaasumatti rabbi isii irraa fudhatini siin jedha maashaallah tabaarakallah. Rabbiin beekumsa siif haa dabalu siin jedha haadha jaafee. Ammas wanni yookaan sii himu yookaan wanni isii irraa yookaan barannu tokko malee wanni yookaan isiin yookaan isii himne jedhee fudhadhu takka illee hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan waa hedduu isii irraa baraara. Anamma akka mataa kiyyaatitti haga sooshaal miidiyaa kanatti dhufee waggaa jala gahaa jira jechuudha. Garuu guyyaa takka dura cadhisee jiraachuu malee maalummaa sooshaal miidiyaa barri hin turre jechuudha. Amma sa'aatii amma keessa seenee batalayyaa haga garee isii kanatti dabalame waa hedduu baradhe jechuudha. Namni tokko nama wajjin wal barachuun barnoota caalu jechuudha. Maaliif ani dhugaa dubbachuu fi dubartii wajjinis baay'ee haasa'u. Garuu haga isitti haasa'ee isitti kadaa'ee jedhes hiriyya sin qabu hiriyya isii godhadhe yoo gara isii kana seenee kolfaa fi seequu isii kana dhageeffadhu sammuun na bashannanti jechuudha. An nama dura akkasitti yookaan coraa namatti kennatee yookaan akkasitti dubartiin hariiroo uumellee waan hin qabnee fi tama haqa rabbii dubbachuu wayyaa. Amma yoo isin waatisaappii sagalee keetti fakkeenyaaf Mujaafar waa ergitee waan sallaalladhu naan jette qalbiin jechuudha. Gadi bahii keessa garee keessa waan sallaalladhu naan jette jechuudha. Kana jechuun maali? Jaalala isiif qabuuf. Jaalala isiif qabuuf. Wanti isiin dubbattu akka daa'ima jechuudha. Rabbiin ilmoo Jaafariin fakkaatu ilma hikmii, ilma diinii, ilma diinagdee, ilma diinii duniyaa rabbiin sirraa haa baasuu gudeeda kan keetti akka hafee namoota akkanaa kana jabeeffadhasi. Ammallee galiitiin ilmoo kan kee kana irratti sii kenni rabbi irratti sii haa kennu. Waa baay'ee dalaydee jirtaa duniyaan hin quufamtu jechuudha. Asumaan ilmoo kan kee akka galtee barsiifattu fedhii rabbiitiin kana kaan isiin jedhu isa takkitti qofa sii dhaama jechuudha. Dhaamsa biraa ammootu wanni naa dhaamtan yookaan wanni isii dhaamtan jirtan yoo jettanii na gaafattan wanni ani isii dhaamu takka hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan waa hedduu nu barsiisaa jirti. Waa hedduu irraa argaa jirra. Kana keessatti nama akkanaa kana waa dhaamna jechuun waa irraa barachuudha. Barsiiftuu ta'inna barattoota hin taane nu barattoota isiiti dhugaa dubbachuu fi akkasii wallaahi akka yeroo jalqaba dhufetti gaa jechoonni isiin jedhu baay'ee sitti xiqqaataa dhallee taanaan maaliif jennaan mammaaksa tokkotu jira. Maali bofaa waa beekee bofa miila dhoorgatee jedhan. Shurur jedhaa miti inni miila hin qabu jechuudha. Shurur jedhaa garaan deema. Haati Jaafar nama akkasii turte. Nama silaafuu dubartiin dubartummaa isiitiin dubartii jedhamtee waamamti. Odoo akkas wanti kun marti dhufuu baatu ta'e dhiiratti odoo jijjiiramtee natti tola jechuudha. Maashaallah. Maaliif jennaani wallaahi kennama addaa rabbiin namaa kenna.
maali namni yeroo ammaa kana fakkeenyaaf wallahi ani maali sirraa dubbise akka isiin hinaafa qalbii namaa qalbii ofii keessaa hinaafa namaaf hin qabne wanni ani sirraa dubbise yoo jiraate yookaan waayyuu itti dubbadhu hin gammadde gammachuu miira isii keessa gammachuu jira. Haati Jaafar nama yeroo kamiyyuu namaaf gammadu jechuudha. Nama namaaf gaddoo don taane nama namaaf gammadu nama akkasiiti jechuudha isii jechuun. Warri beektan warri na dura bultanis namni na dura social media kana yookaan YouTube kana isii wajjin fayyadamne namni hedduun narra beekta waan ta'eef namni tokko yookaan waggaa nama tokko barachuu fi yani yeroo namatti hin fudhatu jechuudha. Nama xiinxallaa qabuu fi yeroo namatti hin fudhatu jechuudha. Namni guyyaa takka waa hubachuu danda'a nama tokkorra. Ani immoo haadha Jaafar jechuun wallaahi summulla oduu garee isiitti hin dhufini akka isiin nama dhukkuba hin qabne ta'e hin beeka. Nama tokko fakkeenyaaf yeroo inni waa dubbatu namni sun nama yookaan afaanii summii qabu yookaan afaanii garaawaa qabu isii namni akkasuma kuni nama garaafuu qabu miti jechuudha. Anamma haati Jaafar ufuma isiitiyyuu tokkoffaa ufuma isiitiyyuu odoo hin jiraanne nama namaaf jiraatudha. Isiin namaaf jiraachuuf taate malee ufiif hin jiraadha nama jedhu miti jechuudha. Kana jechuun maali? Nama yaani kala sinaafa namaaf hin qabne jechuudha. Yoo garaa ibsata kiyya wanni itti deemu nama ibsi yaanaas walumaa galatti keessi isii yeroo kamiyyuu wanna itti manii namaaf baay'ee namaaf gammadde jechuudha. Baay'ee namaaf gammadde waa hedduu irratti isii wadde baga garee isiitti dabalame baga teenna taatee jedhan ammallee borullee dubartoonni akkanaa kun jechuudha. Dubartoonni akkanaa beektonni kuni nu daddabalamuu qaban. Warri qara laaftan ammoo fakkeenya isii fudhattanii kaka'uu qabdanii jechuudha. Kaka'uu qabdanii akkasii maaliif jennaan kaa ilmi namaa kun waliin bitu fakkeenyaaf dubartii jabduu yookaan abbaa manaatti laafaa ta'a. Abbaa manaa isii beekee ta'uu odoo hin taane nama tokkorraa yoo bakka bu'u isatu laafaa ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee akkanatti wal faallaa deema. Wanti hundi wal faallaa deema. Isii akkuma isii jabduu godhe isas nama jabaa isii haa godhu. Ni qaamaaran nama jaba rabbi isiillee haa godhu. Isallee akkuma biyya ta'anii afaan tokko ta'anii afaan tokkoon dalagataa afaan tokkoon ilmee guddifataa jiranii inshaallah hadha wanni ani asirratti jedhu rabbiin kaka'uu qabdanii jechuudha. Kaka'uu qabdanii akkasii maaliif jennaan kaa ilmi namaa kun waliin bitu fakkeenyaaf dubartii jabduu yookaan abbaa manaatti laafaa ta'a. Abbaa manaa isii beekee ta'uu odoo hin taane nama tokkorraa yoo bakka bu'u isatu laafaa ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee akkanatti wal faallaa deema. Wanti hundi wal faallaa deema. Isii akkuma isii jabduu godhe isas nama jabaa isii haa godhu. Ni qaamaaran nama jaba rabbi isiillee haa godhu. Isallee akkuma biyya ta'anii afaan tokko ta'anii afaan tokkoon dalagataa afaan tokkoon ilmee guddifataa jiranii inshaallah hadha wanni ani asirratti jedhu rabbiin afaan tokko isin haa godhu ka jedhuuni jaartii akiraatii fi jaartii duniyaatii fi jaartii akiraa rabbii walii isin haa godhu isiniin jedha. Haati manaa takka odoo abbaan manaa jaalatu waa isin himaa. Odoo abbaan manaa jaalatu yoo daara duniyaa ka gadhiisu ta'e jechuudha. Odoo abbaan manaa jaalatu yookaan odoo abbaan manaa irraa gammadu wal dhabbii tokkoon maletti yoo ka daara duniyaa irraa godaanu ta'e booda isiin suni odoon hin dhaalamin yookaan odoo dhiira takkatti hin makamin yoo gaara daara duniyaa bakka inni dhaqe san yoo kadhaytu ta'e akiratti illee niitii isaatii jedhan. Kanaafuu atis nama akkasii nama akiraaf addunyaatti illee niitii isaa ta'u akiratti illee niitii isaa ta'u rabbi si haa godhu siin jedha. Rabbi waliin isin haa bulchuu horaa isinin jedha. Asii horaa arrii walitti buqqifadhaa isinin jedha. Asumatti goola bakka yaada kiyya akkasii kaa jajjabeessaa jabeeffadhaa jabaa ofii abba jabeeffataa akka jedhan sanii takka isii tanaa jechuudha. Lallaafaa dadayyuu sootuu hin taane namoota akkasiiti. Wanni amma dayyuu seeree isin qeeqaa jiruuf maaliif ofitti qofa qabeeti
taawwanitti illee quba qabeette jechuudha. Kanaafuu jabaachuu qabdanii dhufnee akka kanatti affeeramnee isin laala isin boonsinee isiniif onni jechuu qabnaa jechuudha. Jajjabaadha ijoolleen keessattuu Ummu Jaafarii waliin jirtan jechuudha. Wal qabadha bakka tokko gaa bakka tokko muddadha jajjabaadha isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shama akka nagaa keessanii nagee jaallu waqiyya isiniif baay'atu jirtu isiniin jedha. Ana warri nan beenne ani boontudha boontoo salaaletti. Egaa kaa harri manni ani itti argamu mana haadha Jaafeeti. Haadhi Jaafee gaafii ajaa'ibaan na gaafattee jirti. Gaafii kana immoo deebisuudhaaf ani qophiidha. Isiniin jedha wanta deebuuf yaadamedha waan ta'eef wanta duubatti deebi'uu osoo hin taane gaafiin haadha Jaafees akkas jedha. Haadha Jaafee nama akkamiiti yoo siin jedha nama akkamii jetteef sitaa? Gaafii tokkollee hin qabu. Haadha Jaafee jechuun hunda dandeessu, nama namaa yaadu, nama amala gaarii qabu, nama amantaa ishii kabajee amantaa namaallee kabajuudha. Dhugaa isiniin jedha Rabbi. Ani haadha Jaafee baay'een jaalladha baay'een kabaja akka kooti jechuudha. Maaliif nam tokko amantaadhaan adda hin baastu. Amantaadhaan adda hin baastu. Amalli ishii baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko humnaa ol jechuudha. Dhugaa isiniin jedha Rabbi. Gaafiin kun baay'ee natti tole ani akka kootitti jechuudha. Haadha Jaafee jechuun jajjabee namaa, nama nama daamii taa'ee daa'ima ishii guddifachaati nama tattaafatudha. Ijoolleen keenya hundi keenya jabina nuuf laatte dheetanan abdiin qabaan akka kootitti jechuudha. Barumsa baay'ee irraa argattanii YouTube kanatti erga fayyadamtu jalqabdanii jechuudha. Haadha Jaafee har'aa miti nan bare turee jira. Ijoolleen na beektanis baay'ee na beektu warra nan beeknes immoo asumarraa nu na baraasin jedha. Ani har'aa miti aanan ishee bares YouTube kanarratti akka tasaa odumaan sooruu YouTube irraan bare. Amma baay'ee natti tolti. Nama dubbatee baafatudha. Nama qiimii isinitti qabdu haadha Jaafee jechuudha. Dhugaa isiniin jedha akka yaada kiyyaatitti. Ijoolleen kamiyyuu haadha Jaafee namni akkasiitii miti boontuu akkanatti ibsuu hin qabdu namni aan jettani koomentii jalatti na barreessuu hin dandeessan mirga qabdanii jechuudha. Kan akka kootiitti kanaan ani shirraa inni jedhu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha Rabbi nama akkanaadha. Akkanatti kanaan ibsu waan ta'eef jajjabee nama ani daa'ima qabaadde sun taane mana madaamee hojjechaatu iyyuu dhugaa isiniin jedha tufe jechuun na jibbisiisa. Isheen garuu nu jajjabeessa jirti bara. Jabaadhaa hojjedhaadha. Abdiin kutatinaadha. Koottaadha. Waliin hojjennaa. Waliin guddannaatti. Meeqa keessantu jedha. Hin jettan dhugaa isiniin jedha. Irra caalaan anuufuma guddachuu kaatu jira malee namni viidiyoo namaallee ilaalee nama jajjabeessu hin jiru. Isheen geeni ani waan baay'een irraa baradhe akka kootti jechuudha. Nama qiimiin garaatti hin qabanne haadha Jaafee haala kanaan anan ibsu nama jajjabeessitu nama dubbattee baafattuudha. Jajjabee namaadha. Fakkeenya shamarran Arabaatii taatudha. Dhugaa isiniin jedha. Nuti illee ijoolleen Oromoo wal jajjabeessuu hin beeknu osoo jajjabeeffannee haadha Jaafee jabee namaati jajjabeeffadhaa. Seeraan qabadhaadha. Video ishillee like share godhaadha isiniin jedha. Ani haala kanaan anan ibsu isiniin jedha. Gaafii inni lammaffaan akkana jedha. Waan narraa jibbituuf waan narraa jaalatu amalootaan koo keessa. Dhugaa isiniin jedha. Amalooti haadha Jaafee hundaan hin jaaladhaan. Hundaayyuu wanti jibbuun qabu natti tolti. Inni tokkoffaa maaliif sitti tolti yoo naan jettanii waan balleessa dubbattee namatti dubbatti. Bakka dubbattee baafatti simmiitu qimis irratti hin qabdu. Nama baay'een arga bara. Akkamitti beekuu dandeessa jechuu dandeessanii hin beektan. Ijoolleen baay'ee haadha Jaafee nama akkamii akka taate jechuudha dirqamaanii ibsuu hin qabu waan ta'eefuyyuu. Inna isa kanaadha. Dhugaa isiniin jedha. Ani amalootaan ishii kana keessaa ana baay'ee tokko natti tolti. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ana sirratti wannan ani sirraa jibbu tokkollee hin qabu. Wanna hundaa sirraa hin jaaladha. Wanta hundaa jechuudha. Hunda isaa sirraa hin jaaladha. Rabbi hunda isaa natti tolta. Gorsituu namaadha. Jajjabee namaadha. Inni tokkoffaanii dhugaa isiniin jedha. Wanti inni irraa jaaladhu amantaa ishiin kabaji. Amantaa namaallee hin kabaji. Namallee hin qeexxu. Ifa baasee sitti dubbatti. Biyyaan nama addan baasu gandaan nama addan baasu. Dhugaa isiniin jedha. Maarami wanti ana disna jettu jechuudha. Wanti sirraa jaaladhu kana amala kee isa kanaan itti fufisiin jedha. Ati nama jajjabee namaadha sin jedha. Wanti sirraa jibbu
tokkollee hin jiru ofi ingatiin isin jedha asirratti jechuudha. Atis illee akkuma namaa taatu atis nama beektudha waan ta'eef kana isin jechuu danda'a. Wanti sirra jibbu ani kollee hin qabu ani akka kootitti jechuudha. Hunda sirra jaaladha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sobuunis bu'aa hin qabu. Warreettan wanta haala Jaafarra jibbitan hoo jiraattan dammoo komentii jalatti naa barreessa isiniin jechuun jaaladha akka kootitti. Ani homarraa hin jibbu. Wantaan ani irraa jaaladhu isiniifsee jira. Nama gorsiti, nama jajjabeessiti, jajjabee namaadha. Daa'ima ishii guddifachaa maal gochaa maal sinin jedha dhugaa sin jedha. Kan ishee argate abbaan manaa sun taaddalee jira dhugaa sinin jedha. Jabduu namaadha. Nama jireenya ishii mo'achuudhaaf xaartudha waan ta'eef iyyuu nama kuftee wayin jireenya namaa kuffisuu miti waan ta'eef abbaan manaa ishee argate eebbifamaadha akka kootti jechuudha. Dhugaa sinin jedha rabbi jajjabee shamarran akkana.